Nagaan ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloonni hordoftoonni yuutuubii kiyya. Har'a walitti deebinee jirra. Waaqayyo isa walitti nu deebiseef galanni haa baay'atu. Keessa deebii boqonnaa 6dha kan nuti ilaallee turre. Har'a boqonnaa 7dha kan nuti wajjiniin ilaallutti fufnee to'i. Mee osoo boqonnaa 7tti darbinee toon ilaaleen akka yaadachuudhaaf nu mijatutti boqonnaa 6 keessatti wanti nuti ilaallee darbinee waaqayyoon jaalachuun abboommii isa caalu ta'uu isaa kan jedhu kana keessatti akkas jedhaaniin waaqayyo mee lakkoofsa boqonnaa 6 keessa seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 10 keessatti yaadota ijoo waaqayyo isaan hubachiisuu barbaade iddoo sanatti kan nuti waaqa iddoo sanatti maal jedhee saba sana akka isaan hin daganne itti hime gaggabaabsinee keessa deddeebinee boqonnaa 6 yaadannee gara boqonnaa 7tti darbina. Akkas jedheetti dubbata. Yaa Israa'el dhaga'i, waaqayyo gooftaan kee waaqayyo isa tokkichadha. Ati waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaaladhu. Dubbiin ani arrasi abboomu kunis garaa kee keessa haa taa'u. Isas keessa deddeebi'i ijoollee kee barsiisi. Ijoollee kee yaadachiisi dheenini. Yeroo kam? Yeroo mana kee keessa teessu, yeroo karaa irra adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatu waa'ee isaa dubbadhu. Ati akka milikkitaattis harka kee irratti isa hidhadhu jedheenini. Akkasuma immoo ija kee durattis kan rarra'e haa ta'u. Michichila balbala kee fi karra kee irratti kan rarra'e haa ta'u jedheenitoo itti dubbata jechuudha. Inni kun seera dubbii sagalee waaqayyootiin ijoollee kee yeroo hundumaa yeroo karaa irra deemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatu, yeroo hundumaa ijoollee kee yaadachiisi. Si harkaas akka hin bannetti akka milikkitaatti harka kee irratti hidhadhu. Mana kee keessatti rarraafadhu, balbala kee irratti, karra kee irratti. Seera dubbii sagalee waaqayyoo kana hin dagatiin. Isaan malee jiraachuutii hin dandeessu. Gaafa isa dagatte hin badda. Gaafa isa dagatte waan warri ollaa kee hordofan hordoftaa. Ati immoo isa hordofuudhaaf waaqolii warra ollaa kee waaqessuudhaaf hin waamamne. Anatu si filatee, anatu garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasee, ana waaqessuutii qabda. Ani waaqayyoon kee waaqa hinaafaadha jedhee seera keessa deebii kana boqonnaa 6 kana keessatti akka kanatti jabeesseetoo waaqayyo karaa Museetiin saba kanatti dubbate. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Akkasuma immoo yeroo biyya sanatti dhaqxee galtu, ati biyya sanatti dhaqxee miila keetiin deemtee galta malee achi keessatti wanta ati hojjettu hin jiru. Waan hundumayyuu biyya sana keessatti saba achi keessaa ba'an sana saban ani si fuulduraa haleelee ba'e santu raawwatee mana kan isaan ijaaran itti galtaa. Waynii kan isaan dhaabanii hundumayyuu bishaan boolla kan isaan qotanii baafatan dhugdee jiraatta. Kanaaf ittiin biyya gaarii biyya siif ta'u kanatti yeroo galtee waan nyaattu waan dhugdu hundumaa guuttattee biyyichi biyya badhaadhaa gatii ta'eef yeroo isa keessa jiraattu waaqayyoon kee akka hin daganne, seera kana akka hin irraanfanne, akkasuma gaafa ilmi keellee seerri inni akka qajeelummaatti isiniif lakkaa'ama eegaa isiniin jedhu suni inni sun dubbattan sun isa kami jedhee ilmi kee yeroo si gaafatu isa kana toora galchiitii ilma keetti himi jedheetoo waaqayyo saba kana gorsaatii jira jechuudha. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo akka kanatti sabni sun seera dubbisaa akka hin daganne yeroo baay'ee irra deddeebi'amee seera keessa deebii kanatti itti himameera. Nuunis har'a waaqayyo nu haa gargaaru. Sabni suni yeroo baay'ee irra deddeebi'ee ijoollee keetti himi kan jedhu as keessatti hin agarra. Sababni isaa seerri kun hin hafamiti. Yeroo sana qofa warra jiran santutti jiraatee afa seerri kun osoo hin ta'in hamma har'aattu seerri dubbii sagalee waaqayyoon gaafsan kenname har'ayyuu kunoo nuti ittiin jiraachuuti qabna. Har'ayyuu nuti ittiin jiraachaati jirra. Kanaaf inni waaqayyo dabarsii yoo ati galgala ganama immoo ijoollee keetti himte malee darbuuti hin danda'u. Ijoolleen kee yaadachuuti hin danda'anii ijoollee keetti yaada isa jedhu as keessaa hubannaa. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Yoo amma kamillee jireenyi namatti mijate yoo dubbii sagalee waaqayyoo dagatan jiraachuun akka hin danda'amne. Wanti nyaatan hin dhabamu. Wanta nyaatan sabni Israa'el gaafa lafa onaa keessa adeeman waaqayyo maanyaa harcaasee fi lafa onaa keessatti waan nyaatan qofaan hin jiraatanii dubbii sagalee waaqayyootiin jiraatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Nu illee har'a
yeroo sana waaqayyo saba sanaan akka isaan hin daganne mana isaanii yeroo ilaalan seera dubbii sagalee waaqayyo sana argu karra isaanii toroo ba'anii karra isaanii ilaalan seera dubbii sagalee waaqayyo sana argu yeroo argan innau hin yaadatu maaliif waaqayyo biyya garbummaa keessaa isaan baase akkatti mootii biyya Gibxii keessaa hirree jabaadhaan isaan baase hin yaadatu gatii ta'eefiniin isaan jiraatu nuyi sarara laphee keenya keessatti maaltu mallatteeffamee jira maal qabannee jira jennee of gaafannu waaqayyo nu gargaaru maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u boqonnaa 7 wajjiniin dhaggeeffachuutti seennaa boqonnaa 7 dhuma irratti immoo akkuma hamma wantoota yaadachuu qabnu kana yaadachuutiin nurra jiraatu in ilaalla dhuma irratti maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u boqonnaa 7tti dabarreetu dhaggeeffanna. waaqayyo gooftaan kee biyya ati itti galtee qabachuuf jirtutti yommuu si geessu biyyicha keessaa eetota girgaashota amoorota kana'aanota pirizoota iwoota yibuusota saba si caala baay'atanii fi jajjabaatan saba baay'ee kana torban si duraa oofee in baasa waaqayyo gooftaan kee harka kee keessa isaan yommuu buusu atis isaan yommuu rukuttu hunduma isaanii ajjeesi malee isaanii wajjin kakuutti in galin o'as isaan in agarsiisin isaanitti in soddoomin intaloota kee ilmaan isaaniitti in heerumsiisin ilmaan kees intaloota isaanii hin fuusisin kanaa achi isaan ilmaan kee waaqayyolii biraaf akka hojjetaniif waaqayyo biraa in deebisu dheekkamsi waaqayyoo si irratti hin boba'a dafee si balleessa kanaaf ati iddoo aarsaa isaanii diigi utuboota dhagaa qulqullaa'aatti ilaalaman sanas caccabsi mukeetii isaan qiqqirixanii waaqayyotti tolfamtuudhaaf dhaabanis jigsi bifa fakkeenya isaaniis ibiddaan gubi kunoo akkas isaan godhi ati waaqayyo gooftaa keetiif saba qulqullaa'aadha waaqayyo gooftaan kee akka ati addaan baatee saba dhuunfaa isaa taatuufitti saba biyya lafaa irra jiran hundumaa keessaa si fo'ateera waaqayyo sababii ati saba lafa irraa keessaa lakkoobsatti baay'attuuf si jaalate yookiis si fo'ate miti ati saba lafa irraa keessaa lakkoobsatti muraasa waaqayyo garuu waan si jaalateef kakuu abboota keetiif kakates waan eeguu barbaadeef irree jabaadhaan mana garbummaa keessaa harka fara'oon mootii Gibxii jalaa si fure egaa waaqayyo gooftaan kee waaqayyoodha isa beeki inni waaqayyo amanamaadha inni warra isa jaalatanii abboommii isaa eeganiif amma dhaloota kumaatti kakuu isaa hin eega gaarummaa isaas isaan hin agarsiisa warra isa jibban garuu isaan balleessuudhaan gatii isaanii mataa isaaniitti hin deebisa inni warra isa jibbanitti achumaan dafee gatii isaanii mataa isaaniitti hin deebisa egaa ati abboommii seerrata wanta qajeelaa ta'es warra ani arra si abboomu kana eegi waan qajeelaa ta'ee kana gaarii gootee yoo eegde waaqayyo gooftaan kee abboota keef isa kakate kakuu isaa siif in eega gaarummaa isaas si agarsiisa inni si jaalata si eebbisa si baay'isas inni biyya siif kennuuf abboota keetiif kakate keessatti dhala kee midhaan maasii kee keessaa waynii kee dhadhaa ejersaa kee in eebbisa saawwan kee fi bushaayee kee siif baay'isuudhaan si eebbisa ati saba hundumaa caala in eebbifamta nama kee keessaa dhiirris dubartiinis dhala kan dhabu saawwan kee keessaas kan maseenu in jiru waaqayyo dhukkuba hundumaa sitti hin qaba inni dhukkuba hamaa ati biyya Gibxiitti beektu sana warra si jibban hundumaatti fida malee sitti hin fidu
saba waaqayyo gooftaan kee dabarsee sitti kennu hundumaa balleessi malee isaaniif hin ho'iin. Kiyyoo waan sitti ta'uuf waaqayyolii isaaniif hin hojjetiin. Ati sabni kun lakkoofsatti kana caalu attamittan achii isaan baasaree jettee garaa keetti in yaadda ta'a. Garuu wanta waaqayyo gooftaan kee fara'oonii fi warra Gibxii hundumaa irratti hojjete ba'eessa godhii yaadadhu malee isaan hin sodaatin. Ati yaalii isa guddaa ija keetiin argite sana, milikkita dinqii harka jabaa irree ol fuudhamaas isa waaqayyo gooftaan kee ittiin si baase sana yaadadhu. Waaqayyo gooftaan kee sabaati amma sodaattu kana hundumaas akkasuma hin godha. Kanuma irratti hiyyuu warri afanii si duraa dhokatan amma balleeffamanitti waaqayyo gooftaan kee sonsa isaanitti hin erga. Waaqayyo gooftaan kee waaqayyo inni guddaanii fi sodaatamaan sun si wajjin waan jiruuf isaan hin sodaatin. Waaqayyo gooftaan kee saba kana irraa jalaan si duraa oofee in baasa. Bineensi akkasitti in baay'annetti immoo hunduma isaanii al tokkoon in balleessin. Waaqayyo gooftaan kee harka kee keessa isaan buusa. Amma isaan dhumanittis badiisa guddaa isaanitti in fida. Inni mootota isaanii harka kee keessa hin buusa. Maqaa isaanis Waaqa jalaa in balleessita. Namni tokko illee si dura dhaabbachuu hin danda'u. Ati isaan hin balleessita. Bifa fakkeenya waaqayyolii isaanii ibiddaan gubi. Inni kiyyoo akkasitti hin taanetti warqee fi meetii waaqayyolii isaanitti uffifamee in hawwin. Inni waaqayyo gooftaa kee duratti cigga'amaa waan ta'eef isa in fudhatin. Inni habaaramaa waan ta'eef atis akkuma habaaramaa akka hin taanetti raawwattee isa cigga'e isa tuffadhus malee wanta ciggaasisaa mana keetti in galchin. Obboloota kiyyaa walitti deebinee jirra kinu dhaggeeffanneetu guutummaa isaa seera keessa deebii boqonnaa 7. Wantoonni nuti as keessatti hubannu waaqayyo namoota gidduutti nama ofiisaatii uume, nama harka isaatiin uume gidduutti seera gadi dhaabee kan dubbatedha. Baay'een keenya maaliif isaa sunis nama, warri Israa'elis nama, maaliif waaqayyo warra isaan sana akka balleessan saba Israa'elitti dubbate jennee yaaduuti dandeenya. Yaada har'aatiin waaqayyo har'a hin jennee yeroo sanatti jedhee waan waaqayyo seera isaan gidduu kaa'ee sabni sun akka wajjin jiraachuuti hin qabne kan inni dubbates yeroo darbee dubbachaati turre boqonnaa 5 keessatti. Arras immoo irra deebinee kan nuti wal yaadachiifnu waaqayyo nama balleessuu barbaade miti. Waan irra jiraatan waaqayyo dhabeetu osoo hin ta'in, aarii haddaa irra qabaates osoo hin ta'in, sabni suni saba dhagoo miti. Sabni isaan saba Israa'eliin balleessaa jedheen suni amma boqonnaa 7 keessatti saba 7dha kan nuti ilaalle. Saboota kanaaf garaa hin laafina. Yeroo dhaqxanii waaqayyo harka keessanitti galchee biyya sanatti dhaqxanii galtanii hunduma isaanii balleessaa jedheen. Yoo hin banne ta'ee waaqayyolii isaanii sin waaqeffachiisu. Sabni suni waaqayyo sabni Israa'el hargan kuni, sabni Israa'el yeroo kan waaqayyo hargan, yeroo kan waaqayyolii biyya lafaa waaqayyolii tolfamturra kan isaan adda ba'an maalitti hargani? Waaqayyo gargaaree galaana adda adda kutee biyya garbummaa keessaa isaan baase. In argani sabni kun harganii. Isaan sun immoo arguutii hin danda'an. Itti himanii gorfamanii dhaga'uutii hin danda'an. Tasumallee immoo walitti dabalamanii jiraachuutii hin qaban. Maaliif waaqayyo saba kana of barsiisuu barbaada? Biyya lafaa of barsiisuu sababii waaqayyo barbaaduudhaaf isa kana akka kanatti yaada keenya keessatti qabachuutii qabna malee waaqayyo nama ofiisaatii uume gargar baasuu isaa miti, wal caalchisuu isaatii miti. Akkuma yoo dhaggeeffatne irra ta'ee yoo dhaggeeffattaniitu ta'ee seera keessa deebii boqonnaa 7 kana keessatti saba sanaaf garaa hin laafini.
isaanitti hin soddoomin, isaanitti wajjinii kakuu hin galiini, isaaniif ho'a hin agarsiisini. Tasuma dhaabattee isaa wajjinii walgahii tokko keessatti hin hirmaatini. Intaloota kee isaanitti hin heerumsiisini, ilmaan kee isaan intaloota isaanii hin fuusisini. Sababiin isaa waaqayyolii tolfamaa isaanii si waaqeffachiisu, sin seera kiyya irraafattanii, isaanii biyya garbummaa warra Gibxii keessaa sin baase dagattanii waaqayyolii harka namaatiin tolfatame waaqeffachuutti deebtu ta'e taanaan sinan balleessaa. Kakuu keenyatu cabaa, kakuu isaanii wajjiniin galtu ta'e taanaan kakuun kiyyaa fi kakuun keessan immoo gargar caba raawwatee jedhee waaqayyo saba kana hubachiisuu barbaade. Kakuu waaqayyo sun isa kamidha? Isa nuti har'a, isa nuun har'a garbummaa biyya lafaa keessaa nu baasedha. Seerri waaqayyo sun isa kamidha? Isa nuti boru dhaangnee mootummaa waaqayyootti galu sana, isa beeka waaqayyo, isa nuuf qabu sana, kakuu nuuf qabu sana, deebi'ee isa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufu kana, isa kanatu yaada waaqayyo keessa jira. Sabni sun garuu kana hin beekaniin. Kanaaf jedheet waaqayyo ija jabaateet saba kana gargar qoode malee wanti biraa hin jiru. Wanti biraa hin jiru. Waaqayyo saba Israa'el kana filatee ani si filadhee, si jaaladheen si filadhee, saba biyya lafaa keessaa seera koo si barsiifadhee jedheen waaqayyotu isaan qulqulleessee achirratti waaqayyo of barsiisuu gatii barbaaduuf malee sababa biraa miti. Akka kanatti hubannee yoo itti deemne gaarii nuuf ta'a, akka kanatti yoo baranne nuufillee gaarii nuuf ta'a jechuudha. Akkasuma immoo wanti nuti dagachuuti hin qabne waaqayyo saba yeroo sana saba Israa'el sana isaan wajjiniin kakuu gale osoo hin ta'in abboota isaanii Abrahaam, Isihaaq, Yaaqoobiif waaqayyo kakuu gale. Kakuu sana waaqayyo diiguuti hin barbaadu maleedha. Sin saba biyya lafaa kana jiran keessa saboota akka keessanii caala qulqulluu waan taataniif si waan caaltaniif miti, ani waan isin jaaladheef malee jedheetitti dubbata. Akkasuma immoo saba si fuuldura jiran kana kan of fuuldura humna ittiin ooftanii baatan, humna ittiin lafa isaanii lafa kanarra hariitanii lafa abboota keessanii qabachuuti kan dandeessanii sin humna keessanii miti, anatu waaqayyootu sin gargaareeti malee. Isa kanas yaadatti qabadha. Aan hin sodaatina, ani sin wajjin nan jiraatu. Sin saba biyya lafaa kana keessaa xinnoodha, saba xiqqoodha. Ani garuu humni koo sin wajjin jira jedhee akka kanatti saba kana gorsee waaqayyo biyyoota saba torba nuti gara holiitti tarreessine kana hunduma isaanii akka isaan hariyaanii biyya isaanii qabatan, biyya kakuudhaan itti galan, biyya abboota isaanii biyya Abrahaamitti dhufanii akka galan waaqayyo isaan gargaaree. Isa kana hubanna boqonnaa 7 kana keessatti. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Boqonnaa 8 irratti walitti deebinaan.